Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa woldootii Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. ከኦሮሞ ጋር ብዙ ግንኙነት ነበር። ቀድሞ አያቴ ከኦኔሲሞስ ነሲብ ጋር አብረው የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን የተከሉ ናቸው። ሁለቱም ኦኔሲሞስ ባርነት ተሽጦ በመጽዋ በኩል ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ ሙንዚንገር የሚባለው ገዢ ኤርትራ ቱርኪ ገዢ ገዝቶ አስቀርቶ ለወንጌላውያን ሰጣቸው። ወንጌላውያንቹ እነሱ በቋንቋቸው ለማስተማር ስለፈለጉ ኦኔሲሞስ ነሲብ ተገዝቶ ለነሱ ይሰጣቸዋል፣ ያስተምሩታል። የሥራ ጓደኛቸው ሆነ ለአያቴ። አያቴ ስለ ኦኔሲሞስ ብዙ ነገር አውርተውኛል በልጅነት። ታረገው የኤርትራን ጥናት ካላደረግ ሲሉኝ የኦሮሞ እንዳያሰብኩት በዚያ ምክንያት ወደ ኦሮሞ ጥናት ለመግባት ቻልኩ። የሁለቱ ፍቅር ነው መሰረት። ኦሮሞ ወሊ haadhabanidha. Onesimus garbatee gurguramee masawaatti muzangir kan jedhamu namni Turkii tokko sabiteetu hojjettoota wangeelaachi turaniitti kenne. Jarri sun Onesimusiin afaan isaanii barsiisan. Innis hojii isaan hojjetan keessatti hidhata isaanii ta'e. Egaa abaabiliin koo waa'ee Onesimus waan baay'ee na taphachiisaniiru yeroo ijoollummaa kooti. Kanarraa kan ka'e egaa waa'ee Eritraa qorannaa gaggeessuu ergan hin dandeenye waa'ee Oromoo qorachuufan murteeffadhe. Hayyuu seenaa Profeesar Asmaroom Laggasaa lammii Eritraa ta'anii atu jiranii waa'ee saba Oromoo qorachuudhaaf kan isaan kakaase seenaa Onesimus dhaga'uu isaanii ta'uusaa yeroo dubbatan. Sagantaa keenyarraa keessatti waa'ee Onesimus nasiib kan ilaallatu qophii tokko qabna. Harka fuunee attam jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Reediyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee har'aa keessatti torbee kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessitee kan turte ergaa sagalee waaqayyoo mata duree dhugaan ni mul'ata jedhuun hojjetaa wangeelaa Solomoon Xilaahuniin waldaa dirree somboo makaana Yesuusii Sinodii dhihaa irraati isiniitiif dhiyeessinee kutaa lammaffaasaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Akkasumas immoo akka kaalaandaraa waldaa Luutiranii Ameerikaatti guyyaan har'aa guyyaa Onesimus jedhamuudhaan beekama. Waldoota garaagaraa keessatti waa'een Onesimus nasiib guyyaan itti yaadatamudha. Onesimus bara dukkanaa sana keessaa ofii walababee saba isaafis ifa walabummaa nama ibse ture. Onesimus nasiib maqaan isaa ijoollummaa hiikaa awaajii teellan ammoo abbaa gammachiis jedhamuudhaan maqaa garaagaraatiin kan beekamu nama ijoollummaatti garbummaatti darbaa dabarsa si'a 8 gurgurame 9ffaatti walababeedha. Erga walababee booda jalqaba Masawwaatti isa booda immoo biyya Suwiidiniitti barumsa wangeelaaf afaanota garaagaraa erga baratee booda gara biyya isaatiif saba isaatiitti deebi'uudhaan macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikeetu bara 1899tti biyya Switzerland ganda Krishoonaa jedhamtutti maxxansiisee nama baasedha. Kana malees macaafota biroo afaan Oromootiin barreessee maxxansiiseera. Itti fufees aarsaa guddaa baasuudhaan biyya Oromoo keessa seenee ari'atamaaf gidiraatti dhufe hundumaa danda'uudhaan saba isaa gidduutti hojii wangeelaatu hojjetu. Waxbajjii 21 bara 1931 gara gooftaa isaatiitti sassabameera.
Hojii Onesimus hojjeteef seenaan keessa darbee yeroo biraa bal'inaan qabannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Har'aaf garuu bara 1875 keessa erga muuzangariin bitamee walaba ba'ee waggaa 5 booda xalayaan achuma masawwaa taa'ee harka isaatiin barreesse isinii seenessina. Seenaa kanarraatii haala tamii keessa Onesimus darbee akka achi ga'e hubachuu hin danda'ama. Seenaa kana macaafaa abbaa gammachiis jedhu kan lubida tasgaraa hirphoo bara 1999tti barreessan keessaatii kan argannedha. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kanan isin affeeruu qopheessaa reediyoo Warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Amma bushaayeef saawwan horsiisaa turani. Booddee garuu namootni keenya qottootaaf naggaadota ta'ani. Abbaan koo immoo horii horsiisuuf waate. Bara abbaan koo du'ee an mucaa xinnoon ture. Haati koo yeroo sana baay'ee boossee gadditeef. Amma abbaan manaan koo na duraa du'e. Namni na gargaaru tokkollee jiru. Ijoolleen koo xixinnoodha. Diinni dhufee qabatee garba isaan godhata jetteetu boosse. Kanarratti firootni ishee dhufanii ishee jajjabeessan. Ijoollee kee si guddisuu si gargaarra jedhaniin. Kana booda isheen jajjabaattee kaatee ijoollee isheef obboloota ishee waliin saawwan ishee yaafattee tikadhatte. Iddoo tikaa sana ji'a 3 erga turtee booddee bonniin dhufe. Margisiin goge. Kanaaf iddoo marga argamu barbaadnee achi dhaqne. Yeroo xiqqoo booddee achiis waan margi gogeef achii kaanee adeemsa guyyaa 4 kan ta'u adeemneetu iddoo onaa namni keessa hin jirre tokko geenye. Iddoo kana horii keenyaaf marga danuu arganne. Bara sana an mucaa xinnoo mucaa waggaa 4 ture. Yeroo hundumaa lafa haati koo dhaqxu anis ishee wajjiniinan dhaqa malee biraan hafun ture. An baay'ee waanan ishee jaalladhuuf isheetti gargar ba'uu tokkollee hin jaalladhuun ture. Iddoo buufata keenyaa sana guyyaa 7 nagaatti erga teenyee booddee guyyaa 8ffaatti jarreen tokko karaa sana darbuuf dhufan. Jarreen kun diinni dhufee ijoollee qabatee akkasumas saawwan keenya booji'ee adeemuuf qophaa'aa akka jiru nutti himani. Kana yeroo dhageenye nuyi ariitiidhaan horii keenya uffannee jalaa baqanne. Yeroo xiqqoo achi erga boqonnee booddee diinni si'achi waan hin dhufne nutti fakkaatee deebinee lagicha isa ceenee horii keenya marga dheechisuutti kaane. Otuu nuyi achi jirru diinni battala akkuma bokkaan waaqarraatii gadi bu'u nurra ba'e. Duraan dursee warra mi'a waraanaa qabatan billaadhaan ajjeese. Kana booddee immoo dubartootaaf ijoollotatti darbe. Obboleessa koo qabatanii ani immoos haadha koo harka qabadheen dhaabbadheen ture. Isaan keessaa inni tokko fiigaa dhufee harka koo qabeetu ofitti na harkise. Haati koo garuu jabeessitee harka koo qabdee lakki mucaa koo gad hin dhiisu jette. Namichi kana yommuu dhagee billaa isaa lukkifatee yoo ati gad hin dhiiftu ta'e isin lamaanuu nan ajjeesa jedhe. Haati koo dubbiin kun akka tammaatee yommuu hubatte harka koo gadi dhiifte. Du'uusaarra garbicha ta'ee jiraachuusaa wayya jette. Amma seenaa kana yommuun isinitti himu wanti yeroo sana nurratti ta'e sun abjuu natti fakkaata. Yommuu saanaa haadha kootti gargar na baasanii na fudhatanii sokkan. Wayyoo yaa haadha koo ansi achi deebi'ee sin argu jedheen boo'e. Namichi na fudhatee adeemu sun
Isan akkas jedhee boo'ee yemmuu dhaga'e afaan koo keessa na rukuteetu hin boo'in naan jedhe. Hamma mana isaa bira geenyutti bicha waan argataniif guddaa gammadan. Gaafuman achi ga'e sana hojii naaf kennan. Gaafasii jalqabeen nama hundumaaf garbicha ta'e. Namichi waan tokko na ajajaa, haati manaasaa kan biraa na ajajji, ijoolleensaas na ajaju. Eenyuuf akkan dura abboomamu wallaalee na rakkadhe. Kanuma irratti iyyuu garboonni isaanii warra na dura mana sana galanis na ajajuutti ka'an. Hangaruu haadha koo waan arguu dhabeef nan gadde, nan boo'es. Kanuma keessaa immoo hamma naaf naa danda'e. Hin danda'u. Gooftaan koo kanama yemmuu arge ammas haadha isaa yaaduutti ka'e. Akka inni nu jalaatii hin bannetti qorichatti goona jedhe. Kana booddee balbala natti cufanii guyyaa 3 manatti na hidhan. Ani garuu halkaniif guyyaa utuu walirraa hin kutiin boo'ee maraadhe. Isaan kana yemmuu argan maaliif boossa jedhanii na reeban. Utuman akkasitti gadduuf dhiphachuutti jiru gaaf tokko haati koo na barbaachuutti akka jirtu nan dhaga'e. Warri manaa garuu yemmuu isheen na barbaaduu dhuftu nagaallee akkan isheen gaafannetti akkan ishee wajjin hin haasofnes na qixaaxatan. Yeroo sana waan isaan sodaadheef wanta isaan na abbooman hundumaa nan fudhadhe. Yemmuu haati koo dhufte garuu wanta isaan abdachiise sana hundumaa nan irraanfadhe. Ishee duukaa gara mana keenyaa na deebisu jedheen itti fiigee ishee hammadhe. Haati koo borumtaasaa gara mana isheetiitti deebi'uuf atuun ka'in gooftaa kootiin mucaa koo ofiif hambifattamoo dabarsitee nama biraatti gurguratta jettee gaafatte. Inni garuu na gurgurachuu akka fedhu isheetti hime. Isheen kana yemmuu dhageesse gammaddeetu gatiin ofii isaatii muru kennitee nu oolfachuu akka barbaaddu itti himte. Na dhungattee nagaas natti dhaamtee ariitiidhaan horicha qopheessuudhaaf sokkite. Ishee duukaa galuu waan an dhawwameef baay'een boo'e. Haati koo yemmuu dhufte akka isaan na qixaaxatanitti abboomamuu waan an dadhabeef guddaan gadde. Isaan isaaniif abboomamuu dide sanaaf isaan immoo isa durii caalaa jabeessanii na reeban. Isaan jalaa gara haadha kootiitti akkan hin banneef gara iddoo biraatti na geessanii nama tokkotti na gurguratan. Karaa irratti atoo haati kun nuuf eessatti na geessitu jedhee yemmuu gaafadhe isaan immoo ammumayyuu gara haadha keetiitti si geessaa jirra naan jedhan. Ani immoo kana dhagee guddaa gammadeen isaan duukaa deeme. Karaa biraarra bu'anii yeroo isaan sokkan yemmuun arge garuu humni na bu'e. Adeemus nan dadhabe. Si'a tokko na baatan yeroo kaan immoo nyaata beessanaaf kennanii ittiin na sossoban. Akkasitti atuu adeemnuu mandara tokko bira geenye. Yemmuu achi geenye namicha tokkotti na kennanii. Hamma nuyi deebinee dhufnutti calluma jedhiitii as turi jedhanii na abbooman. Egaanis calluma jedheen taa'e. Yeroo dheeraa ergan taa'ee eegee booddee gooftaan koo yoom deebi'ee dhufaa jedheen gaafadhe. Isaan immoo deebisanii lakkii jarreen kee sun asin deebi'anii ati amma kan keenya nuyi farda tokkoon si bitanneerra naan jedhani. Kana yemmuun dhagee akkuma koo durii gadduuttan ka'e. Kana booddee attamitti akkan isaan jalaa badus karaa qopheeffachuun jalqabe. Gaaf tokko ganama isaan gara hojiitti na ergan. Ani immoo dhokadheen badee jalaa sokke. Otuun fiigee mandara namni keessa jiru bira hin ga'in aduu natti dhiite. Halkan dukkana waan tureef bineensa nan sodaadhe. Naasuun na qabatte. Yoon gara manaatti deebi'e jarri waan na reebaniif gara manaatti deebi'uus hin barbaanne. Garanitti goruu dhabeen otuu yaaduu muka tokko argadheen yaabbadheerra bule. Burumtaasaa ganama ka'een karaa koorratti fufe. Otuun lafa fagoo hin adeemin namichi tokko hordofeetu na qabe. Qabeetu gara gooftaa kootiitti na deebise. Yeroon achi ga'ee na qabanii guutummaan nanna kootii madaa qofaa hamma ta'utti na reebani. Kana booddee saawwa 4tti
dabarsanii na gurgurani. Namicha mana bite kun akkan deebee hin gurguramne na abdachiise. Yemmuun guddadhu akka ilma isaa mana isaa keessaatti dhalateetti akkana ilaalus natti dubbate. An kana yemmuun dhaga'e kana booddee egaa gara biyya kootti gara saba koottis nan deebi'a hin gammade. Isa jalaa baduu yaaluunis waan na miidhuuf egaa si'achi waa'ee baduu dhiisuu wayya jedheen hojii kootti fufe. Akkasitti waggaa 2 isa bira ergan jiraadhee booddee gaaf tokko na qabee roggee naaf haade. Wanta inni hojjetu kun anaaf galuu waan dideef ani immoo maaliif roggee naaf haadde jedheen isa gaafadhe. Inni garuu deebisee lakkii kun mallattoo lo'aboo keetiitii naan jedhe. An kan yemmuun dhaga'e gammadeen ijoollee waliin taphachuudhaaf gara dirreetti gadi ba'e. Ijoolleen yemmuu na argan garuu siif wayyoo yaa nasiib amma gurguramuuf jetta jedhanii naaf boo'ani. Dhuguma akka isaan jedhan ta'e. Kana booddee yeroo dheeraa utuu hin turiin gooftaan koo kunis dabarsee namoota 2tti na gurgurate. Gooftoliin koo kun garuu woliif hin galan, wal lolus turan. Gaaf tokko wal lolanii inni tokko isa kaan ajjeesee baqatee bade. Inni ajjeese sun atuu biyyaan bahin fira isaa tokkotti na kennateetu sokke. Achi isa biratuun jiru gaaf tokko bishaan waraabuutti na ergani. Namichi tokko lagatti natti ba'eetu cuggee bishaanii adeemsisu na fudhateetu sokke. Inni kun immoo amoolee 200 fudhateetu warra Habashaatti na gurgurate. Namichi Habashaan na bite sun as gara masawwaatti na fide. Amma gaa an hanganas ga'utti harka nama 8 keessaa lixeen ture. Yeroon dura qabamee gurguramee baay'ee nan aaran ture. Iji koo jalli nama daa'ee ture. Imimaan yemmuun haqadhu akka biddaana guba. Gooftolii koo keessaa inni tokko warra kan hundumaa caalaa hamaa ture. Ijoollonni isaas akkuma isaa hamoota turani. Si'a danuu na sodaachisuudhaaf jedhaniitu bulguutti si gurgurra naan jedhu. Yeroon duraan gara masawwaa dhufee warra faranjoota arge wayyoo annan badee warra nama nyaatu biran dhufee jedheen boo'e. Otuun achi taa'ee sodaachuutti jiru namichi Muzangir jedhamu tokko dhufeetu warra garba nagadan biraa na fudhatee gara mana isaatti na geesse. Inni akkan sodaadhu yemmuu argee hin sodaatiin eegaa si'achi deebiteen gurguramtu naan jedhe. An garuu isanni jedhe kana amanuu hin dandeenye. Akkuma warri duraa na gowwomsan innis na gowwomsee booddee na gurgurata jedhee yaade. Garuu akkan yaade sana miti. Amma kunoo araara waaqayyootiin waggaa 5 guutuu barsiisaa wangeela dhugaa argadheen jira. Waaqayyo gooftaan waaqaatiif lafaa isinii wajjin haa ta'u. Masawwaa bara 1875 keessa. Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Erran isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra. Subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Dhugaa
saga figaran kotareso aye untu gudi orafe matagira konfaiso yoda game flania sagalee kotti guddiseo aye ananya kadabo mete akadabanna ho kise malir kadibe ananjadun nabe hakatu lamshe aye duga karadabe firditu gatate kullu dokale kajela rakate aye dabafu montobe malir kadibe aye wananjadun nabe hakatu lamshe duga karadabe firditu gatate kullu dokale Inisin faradi male, 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 inisin faradi male. Duga barbacha hunduma, duga wangati jabesa. Duga fedin monoma, duga situde basa, duga barbacha hunduma, duga wangati jabesa. Raajichi Ambaaqoom macaafa isaa boqonnaa tokko lakkoofsa 2:4 dubbise akkas jedha. Ani Ambaaqoom yaa Waaqayyo amma yoomittan gargaarsaaf gara keetti yaa, atis amma yoomitti na geessu. Amma yoomittanis gara keetti wawwaadha, atis amma yoomitti warra humnaan namarratti ka'an jalaa nu lolchitu. Balleessuuf humnaan namarratti ka'uu waan an arguuf gargar ba'uuf lolli ka'aa waan jiraniif maaliif wanta jalaa na argisiiftaa? Maaliifis yommuu namni gadi nama qabu cal jettee ilaaltaa? Kanaafis abboommiin gatii dhabee firdii qajeelaan jiruurra ooluu didee warri jal'oonnis warra qajeelota danqanii firdiin jal'isanii nan jedhee dubbata Ambaaqoom. Amma yoomitti jedhe lakkoofsa 2:4 kana keessatti Ambaaqoom si'a 4tu amma yoomitti cal jetta, amma yoomitti hin kaatu, amma yoomitti maaliif cal jetta? Otuun arguun wanti baay'een otuun ni ta'u, otuun arguun wanti baay'een otuun ni gadi nama qabuun, otuun ni nama miidhuun arge, jal'ootaaf otuu mijatu qajeeltoti garuu otuu danqamaniin arge. Lakkoofsa 4 irratti akkas jedha, firdiin gatii dhabeere, abboommiin jiruurra ooluu dideere. Kanaaf jal'oonni qulqulloota danqanii karaa darbaa dhoowwatuure, dhugaan hin jiru si biran jedhe Waaqayyoon jedhe Ambaaqoom. Lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo waa tokko jedhe Ambaaqoomiin, waan yoo gurra keessanitti man isin amanuu hin dandeenye waan hin godhuuf jedha. Mee saba warra kaan ilaalaa, baay'isaa dinqifadhaa jedhee. Ameen. Bara kee keessa yoo sitti man iyyuu amanuu waan itti hin dandeenye, waan humna kee ol ta'e, dhugaadha waan ati hin jenne. Amma Mardookaayii waardiyyaadha, balbala dura taa'ee namaa kaffaltii muraasaan eeguudha. Hojiin Waaqayyoo garuu gaafa dhufu dhugaadhaaf gaafa dubbachuutti ka'u Waaqayyo iddoo gajjallaa sanaa fuudhee dhufee gararraa iddoo amaan ture iddoo olaanaa akka hin argatu godhe. Kana duwwaa miti, iddoo gatame mana dukkanaa gajjallaa keessaa fuudhamee Yoseef dhufee mootii taanee akka inni taa'u godhe. Kutaa keenya kana keessatti waan yoo gurra keessanitti man isin amanuu hin dandeenye waan hin godhuuf jedha. Si'a dubbatu Waaqayyo akka haala namaatti, akka seeraatti, akka aadaatti, akka naannootti yommuu Waaqayyo dubbatu waan ta'u hin fakkaatu. Si'a baay'ee namoonni Waaqayyoon amanuu kan isaan dadhaban kanaaf hin fakkaatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1-5 yoo laallee gooftaan Yesuus ulaa sanatti cidha Qaanaa Galiilaa irratti argamee waa tokko jedhe. Rakkoo dhibee ulaa sanatti argameef gooftaan Yesuus waan hin fakkaanne tokko dubbate. Akkas jedhe, dhaqaa bishaan lagaa fidaa gaaniitti guutaa jedhe. Haasaa baay'ee booddee akkas jedhe, gowwummaa fakkaatama maal goona bishaan, maal hojii finna bishaan keessummaadhaa kenninaa, bishaan dhabnee nu daadhii dhabne jennee itti himnee danda'u. Akkas jedhe Ambaaqoom, yoo isinitti maniyyuu waan isin amanuu hin dandeenye waan hin godhuuf baay'isaa dinqifadhaa jedhe Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo bara keessatti akkaataa namni hin eegnii fi bifa namni hin eegniin dhugaa mul'isuudhaaf Waaqayyo hojii isaa qixaaf kallattii garaagaraatiin hojjeta. Kan keessa dhugaan dhokatee jira yoo ta'e, dhugaan si jalaa haguugamee jira yoo ta'e, wantoota garaagaraatiin haala garaagaraatiin Waaqayyo dhugaa kee mul'isa.
Macaafa seera uumamaa boqonnaa 27 lakkoobsa 18-19 irra jiru akkas jedha. Yaaqoob lafa abbaan isaa turetti ol lixee abbaayee koo jedheeni. Innis deebisee kunoo an asan jira jedhe. Eenyu ati yaa ilma koo jedhe. Yaaqoob immoo abbaa isaatiin ani Esaawu ilma kee isa hangafaa. Ani akka ati jette godheera. Ati ol jedhii taa'i garaan kee akka nu eebbisuttis isa adamsee fide nyaadhu jedhe. Kutaa kana keessatti kan nu ilaallu Yaaqoob maqaa isaa utuu hin ta'in fakkaatee dhiyaachuu isaa ilaalla. Abbaan isaa Yisihaaq ilma isaa Esaawun adamoo dhaqii waan nyaatamu bineensa ajjeesii fi diina nyaachisi sin eebbisaa jedhe. Namni hundumtuu eebba barbaada. Qixaaf kallattii kamiin eebba argachuu barbaada. Waaqayyo immoo gaafa hundumaa dhugaa irratti hojjechuu barbaada. Yaaqoob mala haati isaa malteen reettii qalee dabbasaa reettii yookaas gogaa ishee uffatee dhanni Esaawu rifeensaa yookaas ogummaa isaa qaba gatiiteef qopheessee fide. Shakkii guddaan sammuu abbaa isaatii keessa ture. Akkamitti siin mijatee naan har'a daftee bineensa argattee ajjeeftee naa qopheessitee fiddee ittiin jedhe. Abbaayee koo qopheesseen fide har'a numa carraa turra naa buusee ka'ee nyaadhu ittiin jedhe. Ati sagaleen kee Yaaqoobiin natti fakkaata. Dabbasaa dhanna kee qabee yommuu inni ilaalu immoo ati Esaawun fakkaattaa jedhe. Dhugaan tokko jira amma yaada isaa keessayyuu. Iddoo kanatti Yaaqoobummaa isaa utuu hin ta'in of jijjiiree dhugaa dhossee nama gara biraa ta'ee dhiyaate. Nama gara biraa fakkaatee dhiyaate dhugaa miliqsuudhaaf. Eebba sana argachuudhaaf dhugaa dhossee yommuu inni dhiyaate nyaatee erga dhugee booddee garaan isaa utuu shakkuu isa eebbise. Eebba hatuu isaa kanarraa kan ka'e dhiibbaan irra ga'e. Obboleessi isaa Esaawu baraadhaa dhufee waan qopheesse fidee abbaa isaatii yommuu inni kennu ani eebba silan eebbisee fixee. Inni silaasii miti yoo ittiin jennaan ana miti ani reefuun dhufaadhe sanarraa kan ka'e ari'atame Yaaqoob. Sababii dhugaa dhosseef ari'atame. Hin se'e Yaaqoob yommuu fiigee si'a tokko tokko waa yommuu yaannu ammuma waan bira geenyu nutti fakkaata. Yaada keenyarraa kaanee iddoon fagoon illee dhiyoo nutti fakkaata. Yaaqoobitti biyyi eessuma isaatii fiigee galgaluma sana utuu aduun hin dhihin waan achi ga'utti fakkaate. Sababii dhugaa dhosseef du'atu isa hordofe. Du'a baqa yommuu fiigee karaatti aduun itti dhiite. Namni fiigee lafa ga'ee dhaabatu qaba. Namoonni si duukaa fiiganii lafa ga'anii si biraa hafan qabu. Atis fiiddee lafa geessee dhaabattu qabda. Dhugaan garuu iddoo ishee jirti. Yeroo gara biraa waggaan 20 turee biyya eessuma isaa ture achitti haala mijataaf hin mijanne hundumaa keessa darbee fuudhee ijoollee godhatee maatii horatee qabeenyaa horatee gara biyya abbaa isaatti galuuf yommuu jedhee macaafa seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoobsa 27 irraa akkuma laallu. Yaaqoob utuu inni karaa deemaa jiru ergamaan waaqayyo qophaa isaatti itti mul'ate. Ijoollee isaa ceesisee haadha manootan isaa ceesisee horii isaa ceesisee laga gama utuu inni jiru ergamaa waaqayyo itti mul'ate. Ati eenyudha jedhe. Har'a immoo inni isa gaafachaa jiru kun akka isa gaafachaa isa inni gowwoomsuu hin dandeenye waan ta'eef si'a tokko tokko waaqayyo jaarsa dulloomaa jahamaa tokko nutti fakkaata. Nama taanee hin argamne fakkaannee nama gara biraa fakkaannee dhiyaanna. Eenyummaa keenya dhoksinee dhiyaanna. Nama sana utuu hin ta'in nama gara biraa fakkaannee dhiyaanna. Qulqulluu utuu hin ta'in akka qulqulluutti dhiyaanna. Nama dhugaa irratti hojjetu taanee utuu jiru nama dhugaadhaaf hojjetu taanee dhiyaanna. Eenyuti maqaan kee? Isa gaafichaas beeka waaqayyo sarraas beeka. Miliqsuu hin dandeenye gadi ta'eef ani Yaaqoobidha jedhe dhugaa baasee dubbate. Sirriidhuma jettee qomoo eebbifamaa saba guddaa taata jedhe sababii dhugaa dubbatteef eebbifamte jedhe. Ati yeroo dheeraadhaaf dhugaa irratti hojjechaa kan turte har'aa kaatee gara waaqayyootti deebitee dhugaadhaaf yoo hojjette nama eebbifamaa taata. Maatii gidduu jirtu keessatti eebbifamaa taata. Qomoo wajjin jirtu keessatti mandaraa keessa jirtu keessatti biyya keessa jirtu keessatti ulaa teessee hojjechaa jirtu sadarkaaf qixa ati jiraachaa jirtu keessatti yooti dhugaadhaaf hojjette waaqayyo eebba kee hin dagaagsa. Guyyaa sanaa ka'ee maqaan Yaaqoob Israa'el jedhamee beekame. Har'as waaqayyo seenaa kee akka inni jijjiiruuf dhugaadhaaf hin hojjetta yoo ta'e waaqayyo seenaa kee jijjiiree nama ulfinaansi godha. Kana duwwaa miti macaafa seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoobsa 29 kaan. Jiru isa barsiisee laalla Yoseefiin nan dubbisa macaafa kana. Ruubeen gara boollichaatti yeroo deebi'e Yoseef achi keessa akka hin jirre argee na'ees uffata isaa sarsaasee gara obboloota isaattis deebi'ee gurbichi hin jiru egaa ani immoo eessa dhaquree jedhe. Yommus obboloonni isaa korbeessa reettii tokko qalanii uffata Yoseef fuudhanii dhiigicha keessa cuuphanii kana booddee isaan qoloo harkaa qabu sana fuudhanii gara abbaa isaaniitti erganii
kana argineerra mee laali kun uffata ilma keetiiti moo yookiis isa miti jedhaniini. Innis isan barre kun uffata ilma kootiiti bineensa hamaatu isa nyaate. Yoseef dhuguma gargar kukkutame jedhe. Yaaqoob uffata isaa ofirratti tarsaasee uffata gaddaa mudhii isaatti hidhatee ilma isaaf guyyaa baay'een hin gadde. Ilmaan isaaf intaloonni isaa hundinuu isa jajjabeessuudhaaf hin dhufani. Inni garuu jajjabaachuu hin dide. Inni waa'u an akkuman gaddeetti iddoo lafa jalaatti gara ilma kootti gadi nan bu'a jedhe. Akkasitti abbaan isaa Yoseefiif hin boo'e jedha. Obboloonni Yoseef sababii waaqayyo yaada guddaa Yoseef irraa qabuuf inni hinaafani. Hinaaffaan si'a baay'ee bakkee namaarraa kan mul'atu otoo hin ta'in keessa garaa namaa kan nyaatudha. Dhukkuba hinaaffaarraa namni fayyuu hin danda'u, dhukkuba garaa garaarraa fayyuu danda'a. Hinaaffaan keessa namaa nyaata. Sababii kanaaf yaada gara fuulduraatti isaaf qabu waaqayyo yommuu inni Yoseefitti agarsiise gowwummaadhaan Yoseef obboloota isaatti himate. Obboloota ganama ka'e akkas jedhee abjuu kootiin kanan arge. Bissii 12 ture tokko gidduu bu'e 11 naannaan isa tokkootiif sagadu turani jedhee gaafa inni dubbatu egaati gooftaa keenya taatan ummoosiif sagannaa reedhani. Inoolaaree erga waaqayyo jedhe. Guyyaa gara biraa immoo akkas jedhe. Yoseef haati isaa duuteetti. Abbaan isaa Yaaqoob baay'ee kan ishee jaallatu isheedhaaf jedhee waggaa 14 caakkaa keessa aduuf qorra keessa deemee oolaa kan inni tisaa ture Raahel duuteetti. Mucaa haadha hin qabnedha. Mucaa haadha buddeenaatti galu ture Yoseef. Otuun isaan isan gurgurin garuu abjuu isaa lamma warri 11 isa tokkootiif sagadan jiiniif aduunis dabalata dhufanii sagadanidha. Aniif haati keessii sagannaa jechuudhaare boloota kee dabalanneedha. Inni naadhattiin jedhu kun haadha buddeenaa isaati. Haati buddeenaa akka isheen nama jaallatuuf jibbitu beekuu dandeessu. Inni baay'ee isa jaallatu gaafa kakuu waaqayyoo dhufu abbaan isaa inni sirratti gungumutti ka'e. Inni baay'ee isa jaallatu gaafa waaqayyoo gara kee goru gaafa waaqayyo siif dubbatu deebi'ee diina keessa jalqabaa ta'a. Kanaaf kakuu waaqayyo siif qabu dafteen odeessin. Daftee abbaa argiteetti himin yommuu inni raawwatu waaqayyo akkas naaf kakatee akkasitti naaf raawwate jettee dhugaa baata innis bareedaa ta'a. Nutu sii sagadaare aniif haati keessii sagannechaadhaare jedhe Yaaqoob. Erga waaqayyo jedhee noolaare diina keetti himi noolu. Ka'an waaqayyo immoo nama yaadarraa qabu gatii ta'eef naggaadonni warri miidiyaa erga Yoseef boolla keessa bule borumtaan dhufne otuu Yoseef obboloota isaa biran dhufin immoo kaleessan dhufne waaqayyo taan gurgurraa warra naggaadota kanatti biyyaa baafna jedhan. Waaqayyo yaada siif qaba yommuu diinonni salphina siif qopheessa inni immoo ulfina qopheessa galanni isaaf haa ta'u. Fuudhanii naggaadota warra miidiyaamitti gurguran innis isaan duukaa sokke. Kana booddee waa tokko godhan abbaan isaa akka baay'ee isa jaallatu waan beekaniif akkas goonaa jedhani. Uffata isaa yommuu gurguran irraa baafatanii rugatii ta'eef uffata isaa fuudhanii reettii tokko qalanii dhiigachi keessa cuubanii abbaatti geessan kun uffata mucaa keetiitii bakkeedha argineedhan. Uffaticha laalee uffata mucaa isaatii waan ta'eef amma jajjabaachuu dadhabutteedha dubbiin waaqayyo amma dubbifanne amma jajjabaachuu dadhabetti boo'e wayyoo mucaa koo jedhee boo'e. Si'a baay'ee waan sobaatiin diinni nama baay'ee boossisa seexanni waan sobaatiin dhugaadhaan utuu hin ta'in sobee. Sobanii Yaaqoobiin boossisan baay'ee boo'e jajjabaachuu dadhabe namoonni jajjabeessuu yaalan jajjabaachuu dadhabe dhugaan utuu hin ta'in sobaan. Sobaan seexanni si boossisaa jira yoo ta'e xinnaachuuf jetta du'uuf jetta baduuf jetta akkas ta'uuf jetta yoomuuf jetta jedhee diinni si doorsisaa jira yoo ta'e inni dhugaadhaaf dubbatu waaqayyo jira akka diinni jedhu hin taatu. Hin soba diinni hin du'e mucaan koo jedhee boo'e dhiiga itti dibanii fidan gowwoomsanii sobaan akkas jedhanii soba kana irratti immoo irratti dammaquu hin dandeenye baay'ee gaddee boo'e amma jajjabaachuu dadhabutti. Gurgurame sana yommuu dhaqe waaqayyo yaada isaaf qaba gatii ta'eef mana Phooxifaaritti gurgurame nama fooyyee qabu nama biyya sana bushu nama taayitaaf aboo qabu biratti gurgurame. Yoseefin wantoonni rakkisan as keessatti tokko haadhan qabu sababii haadhan qabneef abbaan isaa baay'ee isa jaallata kan inni obboloota kootiin jedhu obboloonni isaa immoo isa gurguraniiru agurguran iyyuu malee jaalalli isaanii immoo itti dhaga'ama takka irraa adda baheen beeku gatii ta'eef rakkin akkasii keessa otuu jiru mana Phooxifaar keessa jiraate ayyaanni waaqayyoo garuu sarra jira. Macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko keessatti akkas jedha gaafa waaqayyoo waaqaaf lafa uume hafuurri waaqayyoo immoo gaarotaaf lagootatti simboo itti godha ture jedha. Hafuurri waaqayyo ayyaanni waaqayyo nama rakkina keessa jiru kana Yoseefin simboo waan itti godheef ija haadha manaa mootii duratti nama bareedaaf jaallatamaa ta'e argame. Nami baay'een haadha manaa mootii kana haasofsiisuudhaaf yaalii yoo godhan iyyuu carraa isaan arganne.
Haati manaa mootii garuu mucaa rakkinaaf jedhee dhaqee mucaa kakuu eeggatu yommuu dhaqee mana Phooxifaaritti ol galee abjuun inni gaaficha abjoote kanaa laate jechuun isaa namni. Wanti sadanqu tokko garuu isa dura dhufe. Haati manaa mootichaa na wajjin ciisisin jaalladheettiin jette haala mijataa argattee namni hin jiru manni qobaadha isaaf ishee duwwaan mana keessa jira haala mijataa argattee si'a tokko haala mijataatu qophaa'a cubbuu keessatti akka kufnuuf dhugaa akka dhossinuuf dhugaa irratti akka hojjennuuf dhugaadhaaf hojjedhu malee dhugaa irratti hin hojjetin. Cubbuudhaan mormi malee haala mijataan argadheettee cubbuudhaaf harka kee hin kennin waaqayyo dhugaadhaaf hin falma waaqayyo warra dhugaadhaaf dhaabatan gara isaanii goree isaaniif hin dubbata gatii ta'e. Namni hundumtuu gaaffii qaba iyyee deebii namnaan malee ayeeyee torbuun nagalee battuu gootamee gabbiyyoo galee aduun littee duwwadiitti barris dhufee magodaana ayeeyee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin